Kabajamoo daawwattoota FIB akkam jirtu kun qophii elelleeti. Egaan qophiin elellee torbanitti al tokko karaa FIB qofaan kan isiniif darbudha. Qophii kana keessatti shamarran dubartoota beekumsaa fi ogummaa adda addaa qaban kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Har'a sigaa shamarree Daraartuu Baqqalaa kan jedhamtu ogeettii seeraa kan taate gara stuudiyoo keenyaatti qabannee dhiyaannee jira. Egaan haala yeroo ammaa kana irratti keessumatti immoo yeroo ayyaana irreechaa akkasumas immoo ayyaana gubaa yookaan ayyaana masqalaa irratti waan deemaa jirruu fi sanaan wal qabatee akkasumas immoo bu'aa ba'ii hojii isheedhaan wal qabatee illee ishee faana turtii goonaa haga xumuraatti akka nuuf faana turtan kabajaan isin affeera. Kan isin faana turu ani Ayyaantu Tulluuti. Gama ogeessa kaameraatiin Naatinaa'el Boonjaan nuuf faana tura haga xumuraatti turtii gaarii. Baga nagaan dhuftee yeroo keetti furfaadhu. Galatooyin. Ayyaanni maal fakkaata qophiin ayyaana kan masqalaa yookaan gubaa damaraa itti adeemaa jirra. Akkasumas immoo irreechattillee ga'aatii jira. Maal fakkaata mee qophiin? Abbaajiin keenya illee uffata aadaa keenyaaf oromummaa keenya akka ta'etti amana. Ayyaana gubaadhaaf garuu magaalaa Finfinnee keessatti hagas mara akka biyyaatti wanti jennu jiru xiyyeeffannaan caalaan irreechuma kan. Naannootti itti dhalattittoo ayyaana amma guyyaa tokko tafe amma gubaadhaaf jechuun ayyaana masqalaatiif jechuudha. Naannootti itti dhalattee guddatteettoo maal fakkaata ayyaanni masqalaa damaraan? Magaalaa Naqamteetti akkuma Oromiyaa keessa iddoo garagaraatti aadaa garagaraatiin kabajamu Naqamteetti ancooteedhaan kan ancooteedha masqalaa jedhan kan mataa namaa keessa dhufu. Ancootee gosa gosaan hojjetta muramee kan nyaatu jira daakamee foonfaana kan hojjetamu jira gosa gosaan ittoon isaa jechuudha ittoon isaan hojjetama muratamee kan nyaatamu jira akkuma Oromoo naannoo sana jiraatu tokkotti maatiin gosa akkuma sanattidha kan kabajani gubaa ibsaa maal kan jedhan kanallee hagas mara wannoon jennu maatii Kiristiyaana wajjin wal qabatee xiqqoo ishee waan ibsaa maal isa sanaaf hagas mara wannoon jennu garuu ancooteen maal akkuma aadaa naannoo sanaatti hojjetama baay'ee ho'eeti kan kabajamu akka waggaa haaraattiidhas kan isa ayyaana bara haaraa kan jedhamee xiyyeeffannaan itti kennamee kabajamu akka Oromoottis makana isa kana baay'ee kabajamana. Malee masqala gubdeen beekture? Ganda dhaqee. Iyyoo ishee sirbite? Takkaan sirbinni adda maraarra naanna'anii maal isa sirbamu? Garuu keenya jiru kan baay'ee kabajuu turte keenya amantaa Ortodoksii hordofte baay'ee adda godhanii kabajuu dhaqnee itti naannofnee yooma jennee isaan faana kabajee beeka malee iyyuu ishee sirbu. Iyyuu ishee sirbine? An garuu sirbaan ture yeroo dur naannawaa sana waan hin ta'eef. Sagalee keessa ilaalaa. Lama taane yaaddu riisammoo. Maqaan koo an keessa jiru sirbicha dambe. Iyyoo ishee daree abaaboo daree. Iyyoo ishee daree abaaboo daree. Iyyoo ishee daree masqala gufnee daree. Iyyoo ishee daree. Kanuma dha bakka baay'eetti. Iyyoo ishee daree. Ayyaana waggaa daree ani immoo ayyaantu waan hin ta'eef. Ayyaantu argaa. Baay'ee namatti tola aadaan kun ammallee hin kabajama. Garuu akka duriitti sirbamate illee quban qabu akka duriitti ijoolleen naannawaa irra naanna'anii damaraa irratti sirbuu hin jira miti amma garuu hin beeku hin jirate. Fakkeenyaaf sirbuu miidiyaa irratti arguu fi akkas namootni gurguddoon naannoo keessa jiran yoo addatti kabajan malee aadaan sun akkas mara miti baay'ee namatti tola. Ni Daraartuun eenyudha jalqabatti illee akka galumsaaf naa ta'utti xiqqoo ishee maqaa makee tuqee ogeettii seeraa ta'uu kee ibseera. Ati immoo caalaatti wal bari daawwattoota waliin. Kan caalaa Daraartuu Baqqalaan jedhama. Magaalaa Finfinneettan dhaladhee Naqamteettan guddadhee foolii aadaa safuu maal kan Naqamteeti kanan sirriitti beeku
barnootaan digrii koo jalqabaa yuunivarsiitii Jimmaarraa seeraan xumuree digrii koo lammaffaa asuma Finfinneettaan hojjedhee sadaffaa birraa kanan jalqabaa PhD jechaadha. Yoo Waaqayyo jedhee baatii lama booda haaldureewwan tokko fixaan jira. Most nan jalqabaa jedhee yaada. Most baatii tokkoof yookaan lama booda barnootaan seenaa. Kanarraa kan fi. Haalli hojii keetii amma maalirra jirtan? Hojii ogummaa seeraadhaan haga ta'e hojjedheera. Abbaa seeraa ta'es xiqqoo hojjedheera. Amma garuu dhaabbata miti mootummaa tokko keessa yookaan hin jedhamu keessan hojjedha. Hagam barnoota seenutti waan hojjechuudhaaf jechaadha. Amma dhaabbata miti mootummaa tokko keessaan hojjedha. Daraartuun baay'ee ofitti amanamummaa qabdi. Konfiidensiin ishee amma haga xumuraatti jedhama. Dhugaadhamoo maali kuni? Confidence, over confidence yoo ta'e qofaatiidha waan ta'eef sanaan jechuun danda'u garuu haga sanattuun deemu yeroo baay'ee wantoota riskii namni fudhanne baay'ee nan fudhadha. Kanaaf akkas jedhu ta'a. Kana malee immoo maalittan amana seetee namni Waaqayyoon sodaatu waan sodaatu hin qabu pirinsipilii jedhu tokkotti nan amana. So yoo safuu eeguu ta'ee yoo waan nama sanaaf madaalu ta'ee irraa kan hafe yoo gatii lubbuu na kaffalchiisa ta'es naman kaffala malee nama jechuun safuu Oromootii gaditti sodaa Waaqayyootii gaditti kabaja namaaf malu namaaf kenna malee nama sodaa namaan qabu. Akkuma jedhameedha jechuudha Daraartuu. Gartokkoon wanti kun jira gaafa safuu cabsitu konfiidensii ija jabeenyaan jedhamu ijaan fuunee ijaan fuunee isa jedhamu sana safuu gaafa cabsitu ijaan fuunee jedha Oromoon. Ijaan fuunee ta'uutu hin taane kabaja namaaf malu safuutii gaditti safuu sana eegdee haga safuu saba keetii safuu namummaa siin tuqnetti jiraattee haga sana daangaa sana darba taanaan garuu sodaan qabu eenyuyyuu yoo ta'e jechaadha. Kanaaf si'a tokko waltajjiiwwan namoonni jajabaatanii hin dubbanne irratti waan isaan irra dibanii dubbatan fuuldura waan hin dubbadhu fedhan akkas jedhutti fakkaata. Namni yeroo baay'ee bakkuma wayiitti si taajjabbii keessa seenta beektaa haasaa keerraanis ka'ee waan gochaa keerraanis ka'ee mucaan kun hin sodaattu jabduudha jechuudha. Akka isaan siin jedhan si taasisaa beektaa amilees illee argatta gaafa namni hin sodaattu isheen siin jedhan baay'ee gaariidha jabaadhu. Ofitti amanamummaan maa inni siif hiika akkamii laattaati ofitti amanamummaadhaaf? Ofitti amanamummaa isa jedhamu dura waan beekuun naaf malaa beekuun qaba isa jedhu tokkotu dhufa. Waan beekuun ayyaantuun waan beekuun isheerra jiraatu tokko haga beekteetti waan gootu sana itti amantee gooti jechaadha. Waan Daraartuun gochuu dandeessu tokko waan hin beekne hin beeku jechuu nan danda'a. Waan hin beeku immoo beeka jedhee gochuu akka ofitti amanamummaan achii dhufa. Isa hin beekne hin beektu. Hin beeku jettee dubbachuu dandeessa. Isa beektu garuu akkasittan beeka jettee naariitii gochuu yookaan dubbachuu danda'uu dandeessa taanaan ofitti amanamummaa akka karaa saayinsii isa jedhamtu taane isa jireenyaatti hiikoo wayyaa ta'e waan hin beeku tokko beeka jedhee man godha. Yoo gatii na kaffalchiises jechaadha. Hin beeku taanaan immoo dhiifama naa godha hin beeku jedhee dubbachuu nan danda'a. So ofitti amanamummaan life principle kootiin akka jireenya dhuunfaa kootiitti akka sanatti ilaala. Namatti tola baay'ee. Kan biraan erga giraajuweetii gootee jechuun eebbifamte barumsa kee booda Adaamaatti leenjii wayii irratti hirmaattee turte. Leenjiin sun maal ture? Ulaagaa akkamiidhaan immoo kan leenjii sana argachuu dandeesse? Leenjii hojii duraa jedhama hagas marma waan leenjii addaa namoonni ta'etu hin taane leenjii hojii duraa jedhama abbootii seeraa fi abbootii alangaatu walumaa leenjaa. Durillee ulaagaa nuti hin beekne baay'ee qabaachuu danda'a yeroon seenee irratti garuu dorgomteedhuma seentaa
ulaagaawwan si gaafatan baay'ee qabu sana dorgomtee maseenta edda leenjii sana fixee booddee garuu carraa kaastee abbaa seeraa yookaan abbaa alangaa taateetii kanatti baatu leenjii hojii duraa jedhama afaan ingiliffaatiin baranne waan ta'eef irra jireessaan gara leenjii afaan oromootti jijjiiruusuma jedhamu sanadha waan adda hagas maratee waan professional ta'edha baay'eensa except koorsii tokkorraa kan hafte ishemmoo yoo feeteen baratte barbaadde dhiistee ba'uu dandeessaadha. Innis waan nama miidhu qabaatee tun taane hagas mara waan gara barbaadametti koorsii tokkittidha. Isarraa kanaaf inni kan teeknikaal waan professional ta'edha. Waggaa tokko baatii muraasa waan akkanaatti kan leenji'amu. Isa booda abbaa seeraa yookaan abbaa alangaa taatee carraa kaasta ammallee hafeera natti fakkaata amma seerri jijjiiramee dursitee dhuma. Warri abbaa seeraa ta'anis abbaa alangaa ta'anis dursaniiti kan isaan beekatanii ma itti gadu carraadhaan hin turre. Ani leenjii sana yeroon fixu abbaa seeraadha kan nagee. Carraa kaasteetu? Carraa kaasee. Leenjii qixxuma leenjita. Isa booddee carraa kaastaa gaafa carraa kaasu abbaa seeraa. Abbaa seeraa jette. Shamarraniifis jechuun dubartootni akkasii sadarkaa sana ga'an jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran mataanii abbaa seeraa kan ofiin jedhanis jiru. Akkasumas namni biraa dubartii mataatee abbaa seeraa kan jedhamtu immoo jirti. Maaliif haadha seeraan jedhamu moo maaltu jedhamee jedhamuu hin danda'amu haala barumsa keessanii wal qabatee? Jedhama kan jedhan haga falmiittuu gahee ture wanti kun abbaa seeraa hin jedhamnu. Haadha seeraa jedhamu qabna kan jedhan jiru isaachi jiru achumatti dhiisne aan akka kootti garuu maalittana amma seektara sana keessaa beekan ture. Oromoo waan qabu abbummaadhaanidha. Abbaa jechuun Oromoodhaaf lafa isaas biyya isaas gaafa waammatu abbummaadhaan waammata. Isa ogummaayyuu dhiisi kan ogummaa achuma dhiifne jechaadha. So abbaasa jedhamu sana utuu itti moggaafamanii gaariidha dheena mana hiriyoonni koo baay'een akkana komatan abdii inuman beeka garuu abbummaa isaanii sana keessaanidha kan inni dhufe malee olaantummaa dhiiraaf kennu yookaan isaan sana caalaa isaan sanaafidha bakkisuun isa jedhu sana utuu hin taane murtii sanarratti situ abbaadha. Waan kennite sanarratti isa jedhu sanas of keessaa qaba akka sabaatti ijaarsi onnaa keenya abbummaa belonging nasiin sun sitti dhagahamna akka kottitu abbaa seeraa jedhamanii gaarii kana godha sitti toleera jechuudha amma natti toleera jedha hagas mara nan jeeqoo abbaa seeraa jedhamuun namni baay'een garuu eekkamuyyuu akka danda'u inuma. Shamarran hedduun isaanii maaliif ofiin jedhamna kan jedhanis jiru garuu immoo gaafuma ofii isaanii gaafattu immoo an abbaa seeraa baluudha jedhanii ofii isaanii ibsu hedduun isaanii jiru. Namatti tole egaa abbaa seeraas ta'anii haadha seeraas ta'anii maqaa murtii haqaa kennuudha tokko kan biraan immoo maqaa isaanii waan ta'eef homaa waan addaa qabu miti jedhanillee. Mana murtii Oromiyaa keessatti illee hojii akka hojjechaa turte odeeffadheen jira. Maal fakkaata yeroo achi keessatti dabarsaa turte itti gammaddee taa'amu maal fakkaata hojiin kee yeroo achi keessa? Hojii mana murtii utoo haalonni namaa mijatanii wanti barbaannu galma nu ga'e ogummaa jaallattee itti gammaddee hojjettuu fi bakka kamiyyuu caalaa bakka itti gammaduu dandeessu yoo jiraate haqa namaaf kennu wanti caalee hin jiru miti. Oromoon ogummaan sadii kan waaqayyootii jedhee amana. Sadan sana hojii isaa ilma namaaf maal jedhama afaan seeraatiin daligeetii godheetii jedha. Fayyisaan waaqayyoodha jedhee amana. Kan nama fayyisu lubbuu uumee fooniif uumee kanatti kalee si dhukkubee waa'ee kalee kan beekuuf kan fayyisuu danda'u uumaa sana uumee qofa. Isaan kan hin kunuunsuu maal ta'uu danda'a garuu akkasitti wannoo naareeshinii bareedaa tokkotu jira. Kan fayyisu waaqayyoodha. Ogummaa fayyisuu gaafa waaqayyoo si kennu jechuun gaafa ogummaa fayyisuu yookaan immoo ogummaa fayyaarra gaafa dhuftu bakka waaqayyoo ta'ii nama sana yaaliidha. Harka kee keessa waaqayyoo akka nama sana yaalutti amanama. Kan fayyisu rabbi taayitiliin fayyisu waaqayyoof rabbiif waan kennamee jiruuf jechaadha. Inni kabiraan
kan biyya bulchuu jedhame yaadama. Biyya bulchuun akka waaqayyootti ilma namaa qixa ilaaltee hoggansa jecha bulchiinsa irra gaafa taatu kan bulchuu kan uumama bulchuuf wanno jedhu kunuunsuudha ga'een dhala namaa kan bulchu ilmi namaa akka biyya bulchitu gaafa amaanaan sitti kennamu ilma namaa irra akka badii hin geenye ilma namaa eeguu kunuunsuu jechuun asitti achitti nama ajjeesta taanaanati hojii ga'eesii kenname sana nama hin baanneedha jechaadha. Sadaffaan ogummaa seeraati. Kan namatti faraduu bakka ati hin jirretti badii ati hojjette ani hin argine gaarii ati hojjette hin argine garuu kan irratti faradii jedha ija rabbii qofatu argamti waan bakka ati koortira teessee waan ati hin argine sana jechaadha. So ija waaqayyoo ta'e yookaan ija rabbii ta'eeti ilaalii murteessiidha. Ogummaa kana sadanii ija waaqaati ilaalii hojjedhu jedha akka aadaa keenyaatti jechaadha. So biyya bulchita taanaan ogummaa fayyaarra jirta taanaan ogummaa seeraa seektaroota kanarra gaafa taatu ogummaa sii kennamee jiru biyya lafaatti hin qajeelfattu qofa utuu hin taane special delegation yookaan immoo muudama addaati sii kenname waan ta'eef muudama sana vaalii gochuu qabdaa jedhu jaarsoliin innaan gorsan daddaadha. Akka ogeetti yeroonni ogummaa seeraarra ture sammuu sana hin qaban ture. Akka yaadetti akka wantoonni naan deemne garuu sirriittan beekan ture sababoota baay'eedhaaf jechaadha. Sanaaf seektara sana keessa turuu hagas maran barbaadne utuu ta'e garuu achirratti wantoota hojjechuu barbaadu baay'eetu jiru turani. Fedhiidhuma kootiin booda keessa karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Tokko konfidensii qabdi kan jedhan wantoota kanaan deemuu hin danda'u. So asumatti dhaabuun qaba waan kana jedheeti murtii mataa kootiitiin kan gadhiisee booda keessa garuu ogummaa sana keessatti seektara sana keessatti akka uumaatti akka uumamaattuu miti akka uumaattuu saba kee bakka itti tajaajiltu jechuudha manni murtii qaamolee haqaa keessa ta'uuni bakka akka uumamaattuu tun taane akka uumaattuu kanatti saba kee tajaajiluuf carraa rabbisii kennee bakka akkasiidha. Akkuma sanatti sidha kan namni tajaajiluu qabu akka sanatti tajaajiluun barbaadan ture akka sana garuu akka hin taane wanti natti gaa'ela godhamuun hin jiru achi keessa turuu hin danda'an ture garuu barachuun qaba kallattii garbiraadhaan jireenya koolii gochuun hin danda'an ta'eef sarara gadhiisee murtii achi keessatti wanti si mudate mudannoo jechuudha amma fakkeenyaaf murtii kennuu irratti wanti murteessuudhaaf si dhiphisee jira ture. Ragaadha Shaashamanneetti ragaa dhaggeeffachaa jirra turre namichi waraqaa eenyummaa yookaan nama fakkeenyaaf caalaa kan jedhamu badhaasaatu caalaa ta'e ragaa ta'a jedhee dhufee jedhe fudhadhu akkasitti dhufee waraqaa eenyummaa ilaaluu qabda ragaa gaafa dhageessu maqaa kee maal jettee ulaagaa sana adda guuttee booda waraqaa eenyummaa harkaa fuutee ilaalta. Yoo ragaan sun nama lama sadii fa'aa booda ta'e garuu utuun beekina dogoggora akkamiif haa hojjetama seete namoonni achi jiran beeku waan ta'eef waraqaa eenyummaa kee miimee jechuu dagattee irra darbuu dandeessa. Pirinsipiliitti irra darbamu achi namichi bakka ta'een taateen sun mudatee irra jira ture argeera. Namichi waan jalaa hafeef jarri mari'ataniitu nama hambiraa fidanii dhufan. Eenyu maqaan kee gaafa jedhamu maqaasaas maqaa namicha achirra raggalmeerra jiru sanaama waammate. Gaafa ilaalamu garuu wanti nama hin dubbista fuula isaarraati cinqii wayii tokko jira. Asuu keessa jira jechuudha. Meemee waraqaa eenyu jechuun jasta tokkoduma barreessaan jiru meemee waraqaa eenyummaa kee jennaan dugduubatti deemu jalqabe calliseetu mallaale wanti inni dogoggore namoota achi jiran hunduma isaaniidhaan qabaa fidaa jechuun ragaansaa guutuu nana bira akka jiru galmeen isaanii si bira jira taanaan nama sana qabachuun salphaadha. Inni garuu yaadni odoo achi fiigee bahuunsaa waan joseeraa jalaa isa itti fakkaata duubatti deema hundumtuu ilaala. Callisee yoo ilaale kolfina qabu jalqaba hindee duubatti deeme balbala bira ennaa qabu fiigicha. Ilaallee
duukaa fiigaa maal jechuu barbaada warri achi jiran sana dhaquu siin gaafatu polisumaan bakka jireenyaa isaa jira salphaatti fiduun hin dandeessa garuu fiigee wannaa jedhe duuba akkaataan itti duubatti deemee garuu ammayyuu mataa koo keessaan badu poolisoonni dhaddacha kabachiisaniin jiruu isaan qabuuni waan baay'eetu jira ture garuu akkaataan itti deebisu yoomiyyuu mataa koo keessaan nama waa haatu yookaan nama sobaa jiru koo fuuluma isaa irraaltee barta amma innanite dhuguma immoo waraqaa eenyummaa isaa fi wanti barreessuun sirriidha teesi wanti jiru ture baay'ee namatti tola. Kan biraammi gara ayyaanaatti deebine amma ayyaana masqalaadhaaf yeroo naqamtee turte ancooteen bifa garaagaraadhaan dhiyaata ture ammoo ayyaana masqalaa kanatti ancootee si dhufeera moo akkamitti kabajjaree ancootee malee. Akkan hojii mana keessaa hojjechuun jaallanne harmeen koo beekti achuma teessee gubatti malee maali gandumaa baduullee dhattee nyaattu adala. Duris mana keessatti yeroo ayyaana fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo kan caala yeroo ayyaana shamarranitti hojiin baay'ata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yeroo mana jirtu hojii garaagaraa hojjetta yeroo ayyaana keessatti ancootee immoo egaa hojjettee beektamni isti dura isa dura. Ancootee nan danda'a. Hojii mana keessaan hojjettu turte yeroo sana yeroo ayyaana keessumatti yeroo kan ancootee immoo piroosesiin isaa hedduudha baay'eedha. Inni hojjetta turte yeroo sana hojii mana keessaa yeroo ayyaanaa keessumattu. Kan ayyaana abbee koo fi harmee koo ta'an mada garaagaraa qabu. Haati koo durbii hojjechuu qabdi akkuma safuu durba tokko eegdee guddachuu qabdi jette amanti. Abbeen koo immoo lakki akka barbaaddetti mansila siin jedhe sana fedhii isheetu eegamuu fi qaba waan jedhu tokko qaban lamaan isaanii namoota garaagaraati. Gaafa hojii gola keessaatti ka'uun naannaa kutaa sadaffaa qaxaleen ture barnootaan elementarii yeroo jiru keessumaa jechaadha. Ani kushinaaf sin dhalchinee naan jedhee natti hime. Kana jechuun hojiin hojjetan jechuudha lama. Anaaf kushinaaf sin dhalchinee naan jedhee natti hime. Kana garuu haadha keetiin himee naan jedha. Barumsa qofa irratti akka xiyyeeffattuuf ture yeroo sana. Beeka kana chura wannan jaalalli uffata faayinaa miicata waan makaarsi uumamallee namni miicata xiqqoote ishuma sanayyuu gammadee yoo ilaalee na jajjabeessuu isaati mana isaatti jechaadha. Kushinaaf sin dhalchinee naan jennaan ishee sana qabadheera gaafa isaan achi hojjetan an kanaaf hin dhalanne jedhee yaada mataan koo jechaadha. Isa isaanii harmeen kun takka daabboo tolchu maal waan hojjetan. Guyyaa ta'e garmadee ayyaana waggaadha. Kana jettee hojii naa kennitennaan nan aare keessu babee dhiifama naa godhe ani kushinaaf hin dhalanne. Achi daabboo እናቶችን ቤተምቲ ሁሌ ጉርጉድ ቆራን ባርዛፊ ወነ ጀዴ ፈለጣሜ ጅሩ የሱማ tokko fudhatte kaase. Okay, ati ke jechuudha. Natti baay'ate hojii isaatu jalan hojjedha ittiin himiin madaate kushinaaf hin dhalanne na jedhe. Achi guyyaa ayyaana kana hojjedhu tolii nan hojjedha sana jedhu naan taphatanii jechuudha. Sabooddee dhiifama naa godhe ani kushinaaf hin dhalanne naan ahaa anatu kushinaaf dhalatee reetteessa. Ayyaana hojii ati sosoon hojiin hojjetini ufumaatti mamte jechuudha. Akka du'aaf jireenya gidduu ta'anitti na reebde. Isa booda seexaana qabatte. Hin baramee jechaadha. Akka abbaan koo akkasuma iccitii keenya turte dura. Iccitii kan keessa kan abbaa kee ture. Isa booda ancootee qofa miti qaaraan lanqaxu jechuun beektamte akkamitti akka harka namaa qoocqocaa isa haga sanatti na hojjechiiste. Seexaa ol qaba eddaate akkana jette. Ani immoo inumaan an hojjechiisa isa jedhan jalqabee in hojjetta. Kana goota jedhama waan inni hojjechuu hin dandeenye olmost akka wannooti
injiru nan danda'a ancootee danqatu nan danda'a qoccocaa qopheessus haga sanatti nan hojjedha garuu gammadeen hojjedhu. Maatiin garuu haati keessumatti haati ijoollee ishee haati hedduun kan shamarranii qofa yoo osoo hin taane ijoollee dhiiraallee kan barsiifatan jiru hedduun isaanii jechuudha akka isaanii hojii kamiyyuu hojjetanii amma biddeen tolchuu irrattillee jechuudha hundumaa ijoollee isaanii barsiifachuu waan barbaadaniif haatiin eeyyamtu akkatti teessee ani sanaaf hin dhalanne jettu. Beeku xiqqoo ta'e natti mamma ture haga guyyaa ayyaana sana dhufee akkana na cinqanitti hin dubbadhu hin ture itti himiin immoo naan jira ture waan ta'eef dubbannaan akkana in hojjetiisti obboleessi koo amma inni dhiiraafa garmalee in hojjeta hojiin numa hojjetama xiqqoo ishee hangafa mucaa hangafa waan hin ta'eef inni akka sana jedhee qaraana dabarsuuf ture inni hojjedha garuu gammadeen hojjedha. Yeroo kan caalaa yeroo ayyaana waan baay'eetuuf malee hojii mana keessaa yoo hin jaallattatee salphaadha jettee hojjettee uumaa miti. Amma immoo kan irreechaas gahaa jiran jiree ayyaana irreechaa kan bara kana sababa COVID-19 egaa waa baay'eetu jedhamaadha kan jiru. Waggoota darban irreecha keessumatti kan bara darbee hora Finfinnee akkasumas hora Arsadeellee akkamittiin kabajjee bara darbe. Irreecha kan hora Arsadees kan Finfinnees kabajeera. Barri isaa immoo bara gaarii tureeyyuuti yeroon isaa jechuun akka sabaatti yerootti gammadnee wanti nuti alaa qabnu hundumtuu yerootti galee Oromoon hundumtuu manni Oromoo guutuu ture yeroon sun yeroo bareedaa ture. Yeroo sana irratti irreecha kabajachuu qofatu hin taane waan addaa ture Oromoodhaaf seenaa addaa qaba ture irreechichi Finfinnee hora Finfinnee haareffamuu isaa caalaa manni Oromoo guutuu nagaa ture namatti tola ture. Inni baranaa xiqqoon faatanatti fakkaata COVID-19 sana caalaa yoo Oromoon gadda hamaa baay'eedha kan inni qabu inni baranaa xiqqoo ishee nama sodaachisasii atakaaroo nama galmooftanii galtu maal jedhamu kuniyyuu waan qoosaa fakkaata malee wanti inni dhiibbaan inni uumuu barbaadu fiduu danda'u jiramti waan sodaattu tokko jechuun wanti si cinqooyi tokko jira. Akka sabaatti garuu gaariis ta'u badus birraan nu bari'eera kanaafuu irreeffachuudhuma bari'eera kanas ta'e sanas kanaaf bari'eera jechuun dirqama Oromummaati dirqama nuti galmaa'u maal isa jedhan kanas itti dhiisanii moo hundumtuu nu bari'eera jennee waan magaarii gochuun waa tokko. Isa irratti garuu of eeggannoo akkamiitu taasisamuu qabaasa jedhutu haasa'amee bareedaa ture. Kan dhabneerra atakaaroon taaniin kan gara fuulduraatti wanna dhaburra akkam goonee ishee jettu sanatu namni haasa'u jiraate gaarii ture garuu namni akka sanatti haasa'aa jiru hin jiru. Irreechinni kun isuma ittiyuu hooddanna ta'inna wanta nuti ragahee gaddanurra gaggahee hunduma isaa akka sabaattuu hooddannee waaqayyo kana lammaffaa nutti hin deebisiin jechuudhaaf lamaan isaayyuu nan irreeffadha. Yoo galmaa'a jedhanillee kadhadheetumas ta'u kadhannees ta'u galmoofnee irreeffanna malee keessaa hafa jedhee hin yaadu kan hora Arsadees kan Finfinnees. Egaa waaqayyo waan hundumaa haa mijeessu jenna. Akkamii akka dubartii Oromoo tokkotti gara dhuunfaa keetiitti immoo si deebisa. Akka dubartii Oromoo barattee tokkotti gara fuulduraatti maal yaadaa jirtaati? Maal hojjechuuf karoorsaa jirta uummata kanaaf jechuudha? Jiruun dubartii keenya egaa xiqqoo ishee wannoodha. Akka dubartiitu tun taane yeroo baay'ee akkuma sabaatti waan gochuun irra jiru baay'een akka jiru natti dhagahama. Keessumaati yoo rabbi jiru kun qajeelchee barnoota koo kana waggaa 3-4 keessatti nan fixa PhD koo nan fixa waggaa 3 walakkaa haga 4 natti fudhachuu danda'a. Jechuun qophii namarra jiruun jechaadha. Haga sanatti waan lafa jala hojjetamu yoo ta'eera kanaaf fuuldura ba'ee waan hin hojjedhu jira jedhee hin yaadu. Yoon isa booda garuu wanti yoo rabbi umrii nu dheeressee milkaa'ee biyyi keenya
gaariin dhagahaa deemna ta'e qabsoo qeerroo kana gara wannutti guddisuun barbaada. Jiru manaa keenya gaafa fixnu maalittan amana seetee bilisummaan uummata Oromoo bilisummaa gurraacha maraati jedhee tan amana. Qabsoon qeerroon godhee ifa xiqqoo amma argine kan caalutti akka sabaatti argannu fide kana gara bilisummaa gurraachaatti guddisuudhaa fi hundee gaarii qabna abdii warra gurraacha maraa ta'uu dandeenya jedhee tan amana. Uummatni keenya ijaaramuu danda'ee jennaan haala kanaanii sirna ittiin gurraacha ijaarru baay'ee qabna. Akkuma biyyattiitti akka Itoophiyaatti yeroo yaaddu koloneeffamuu dhiisuun saba keenyaa biyyattii kanaa sammuu gabrummaa keessoo yookaan internal colonization isa jennu sirnootuma xixiqqoo asitti uumamtee ta'e irraa kan hafe akka maasiitti sirni alaa dhufee nutti fe'ame hagas mara hin jiru. Gurraacha garbummaa alagaatti dhufe kan keessoo isaa dabalatee kan alagaatti dhufeefiyyuu ijaarsa biyya kanaa ati triangle ishee Abisiiniyaa jettu kana garbummaa ishee wannoo kan keenya qofaa utuu hin taane gara isa guddaatti guddisuudhaa fi hundee gaariidha Oromoon jedhee tan amana akka sabaatti jechaadha. Kanaaf immoo sirna gadaa PhD koo sirna gadaa irratti yaadaan jira. Gurraachaaf abdii akka ta'uuf qabsoo qeerroo kana maas muuvimentii amma jiru dargaggeessa akka kanatti wannoo jedhu kana isa sanatti fiduun hin danda'ama jedhee tan amana. Isaan qabsoon keenya inni taanu gurraachaaf akka ta'utti waan hin hojjechuu yaadu baay'een hin jiraata durii kaasee waan hin hawwu. Isa barnootaan isteeppii tokko guutan sadan kana hojjedha. Isa booddee gara sagantaa isuma keessa koo jiru hojjechuutti na yaada. Baay'ee namatti tola. Kan biraan marii dubartootaa wayillee akka nama shamarran dubartoota kan biraa wajjin taateellee akka qopheessaa jirtu sodeeffadheen jira. Mariin sun dhimma maalirratti? Qabsoo amma yoonaatti gaggeeffamaa ture keessatti ga'een qarree waan qoosaa hin turre jechuun mata dureen biraatiin guyyaan biraa wal argina ta'uu danda'a karaa keessos yoo akkas miidiyaa ta'uu baate turre. Baay'eedhuma hojjetaa turan garuu moggaasa isaarraa kaasee qabsoo qeerroo jedhameetti kan inni beekamu. Isa sanaa wajjin rakkoo hin qabu maaliif qeerroo jedhamee isa jedhu sana komee hin qabu maaf jedhamee hin jedhu garuu gaheen isaanii hagas mara xiqqaa waan ati xiqqeessitee ilaaltu hin turre. Waan amma dubbatamuu hin dandeenye baay'eesaa isaantu iyyuu hojjete. Amma immoo ifa baafataniyyuu wanti isaan godhan maal aadaa'itti maal kan jiru amma sochii isaan godhaa jiran kana bifa qabsiisuutu nurra jiraata, toora qabachuutu irra jiraata, professionaalii ilaalamuutu irra jiraata. Akka ogummaatti isa kan akkamitti walitti sagalee kana walitti fiduun danda'ama waan jedhu tokko yaada mataa keenya keessa jira ture. Firiyaan koo tokko jirti. Baay'inaan kan ba'e naannoo community musliimaa gara bahaarradha. Baha Oromiyaarra warra jiranii. Isaan kanaaf immoo baalaansi gochuuf kan biraa yaada gaarii ta'e tokko kaasnee Oromoo dubartootuma Oromoo addunyaarra jiran walitti fidnee sochiidhuma biyya keessaa qabsoo ta'uu dhiisuu danda'a garuu sochiidhumti jiru waliigalaatti akka wal mari'atan isa sana gochuusa jedhamuu fi ayyoo Profeesar Kuyeedhaan isaaniif kennine wannoosaa nuti qindeessuudhumaa fi haala mijeessuu wannoo gochuudha. Garuu sagaleen faffaca'ee kun gara tokkotti dhufuutu irra jiraata. Dubartoonni keenya addunyaarra jiran walitti dhufanii haasa'uu hin danda'u. Fala biyya kanaaf fiduu hin danda'u. Isa jedhu tokko. Yaadallee wal jijjiiruu danda'u sirriitti. Danda'u isa jedhudha. Hooggantoota warra qabsoo keenya keessattis iddoo gurguddaa qaban irraati Ayyoo Kuyeefaarraa jalqabne haga keenyatti neetwoorka gochuudha. Gaafa
waan gaarii tokko biyya keenyaaf fida nagaa biyya keenyaaf waan gaarii ta'e tokko kallattiin kaa'a waan jedhu tokko nabdaddaa isarratti hojjechaa. Hirmaannaan dubartootaa gama kamiinuu akka jirudha kan isin cimsaa jirtan gara kan biraadhaan jechuudha. Baay'ee jabaachuu qabdu jenna. Mee bu'aaf bahii jireenya kee haga ammaatti dabarsite keessaa jechuudha. Dubartootaaf fakkeenya ta'a waan jettu yoo jiraate yookiin immoo dubartootaaf shamarraniif ergaa qabdu yoo jiraate. Qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Wanti guddaan waan itti amantee gochuu danda'u waan itti amanuu qabaachuu danda'u kootu murteessa jalqaba jechaadha. Waan itti amanii tokko qaba taanaan isa sana hojjechuudhaaf haalli akka dandeessine of amansiisuus jedhu irratti hojjechuudha. Shamarra kamiifiyyuu kanan dhaamuu danda'u. Kana gochuu nan danda'a waan jedhana qabaatan jalqaba. Eessattuu gola ofii keessattuu teessee bakka kana ga'uu nan danda'a kana hojjechuu nan danda'a isa jedhu dura ofii kee amansiifta. Isa booddeetu haalota jiru hunduma isaa isa nan danda'a jettee sana galmaan ga'achuuf dandamachuu dandeessaa jechaadha. So waan gochuu danda'an kaawwachuu danda'uu qabu. Jedhee tana mana waanan gochuu danda'u kana gochuu nan danda'a waan haa xiqqaattus rakkoon qabu isarraa isa guddaatti deemuu danda'ama garuu daraartuun kana gochuu dandeessi. Daraartuun qabsoo qeerroodha jedhamee Oromiyaa keessatti jalqabame kana gurraachatti bilisoomsuu nan danda'a jettee amanteedhe yaada. Sigalee akka sanatti guddisuun hin danda'ama. Asumatti hojii uumnee maal jennatuun taane gara isa sanatti akkamittiin guddisa jedhee tan yaada jedheera miti. Isa sanaaf eenyuyyuu yoo dhufe nan danda'a jedhee nan jalqabinni mataa koo keessa jiru suni mo'ata haala naannoo korra jiru hunduma isaayyuu jechaadha. So waan hin gochuu danda'u qaba jettee yaaduu danda'u qabdi shamarri kam dubartiin kamiyyuu bakka kana ga'uu nan danda'a. Haadhi mana keessa jirtu hojii hin qabne tokko abbaan manaan koo ishee kana qaba ishee kanaan kana gochuu mana ijaarrachuu nan danda'a. Isa booddee hin dandeessu isa jedhu sana hunduma isaaf malkaasaa qaafii deemaa jechaadha. Kana naaf danda'a. Kanaafuu jabaatanii maa hojjechuu qabu wanta yaadan immoo sirriitti murteessanii itti adeemuu qabu. Miti yaadni kee baay'ee namatti tola. Egaa yeroonis nu daangeessaa jira waan ta'eef gara xumuraatti fidnee jira. Xumura irratti carraa tokkoon si kenna akkuma walii galaatti dhaamsaa yoo qabaattee nama kamiifiyyuu jechuudha. Dhaamsa yoo qabaatte yookiin immoo waan isin gaafatiin darbee haasa'uu barbaaddu yoo jiraate carraa si kenneera. Carraa kana waan laatteef jalqaba baay'ee guddaa galatoomii. Dhumarratti kan jechuu barbaadu uummata Oromootiin gadda akka sabaatti nutti dhufee obboleessa keenya dhabnee irreechi hanquun qabu garuu akka sabaatti gadda hamaa baanneeti kan nuti irreeffachuuf deemnu kun hin ulfaata baay'ee jechaadha akka Oromootti hadoo uummata keenya akka sabaatti hadoo du'ee jedheellee garaa kutatee ba'uu dandeenye waan ta'eef kun akka sabaatti bir'annee waan rabbi godhee jenna yookaan waan nutti dhufee kana dandamanneetuma irreecha fuuldura keenya jirus ayyaana illee hundumtuu mana isaatti kabaja kan ayyaana agasmaraan nu yaaddeessu irreecha garuu of eeggannoo taasifamu malaa hundumaa godhamee fayyaa keenyaafis of eeggachaa karaa kamiiniyyuu komiin akka nurratti hin kaanetti godhamee haguuggi fuulaa gahaan qopheessuu yoo nurra jiraate nuti as teenyee saba keenya iddoo biraarraa dhufuuf haala mijeessinaa tokko isa yaadaan jira. Wanta godhamu malaa hundumaa of eeggannoo godhamu malaa hundumaa goonee rabbii gidiraa keenya yerootti nu irraanfachiisu akka ta'utti akka irreeffannuu fi jechuun barbaada. Saba kanaaf carraa kennanii tokkoffaa gadda hamaa keessa jiraachuu dhumti keenya iyyuu akkuma jirutti ta'e haala kamiin nageenyaan irreeffatee haa galuu gadda isaa keessaa iyyuu Oromoo waan itti gammadu tokko haa godhatuuti carraan kun akka sabaatti haa kennamuu fi garuu of eeggannoon godhamuu malu irratti xiyyeeffachuutu irra jireessa gaariidha jedhee tan yaada kennu barbaadan isa sanatu caala gadda keessa jira waan ta'eef isa sana irraanfachuufu mee kunu nu gammachiisee nagaa nuu kenna taanaan gooneetti boqonnaatti saba keenya isa sanarra kan hambiraa yaaduun hin danda'ama of eeggannoo himuun hin danda'ama irreecha nagaa irreecha waan gaariitti dhageenyu irreecha
rabbitti gaaffii uummata keenyaa deebisuu ta'ee nuuf darbu jechuun barbaada. Araara isaa nuuf buusuu tokkummaan akka sabaatti qabnu gara dhaabbilee siyaasaa keenyaatti yaadii qajeelaan warra hooggantoota biraa yerootti dhufu akka nuuf richi kun turning point waan gaarii nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Baay'ee galata. Tole atillee ulfaadhu. Egaan gara fuulduraatti atis PhD kee sirna gadaadhaan hojjettee xumurtee akka walagarraa abdii guutuun qaba bal'inaan yeroo sanaan yaasofna atis jabaadhu ulfaadhu yeroo keeti. Galatoomii baay'ee. Kabajamoo daawwattoota keenya egaa turtiin Daraartuu waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa ishee faana yeroo tuunu daangeessee waa xiqqoollee tuttuqneerra ayyaana wal qabatee akkasumas immoo haala hojii ishee fi mudannoo ishee nuuf qoddeetti isheerraa akka waa barattan fakkeenya akka isheen isiniif taatu konfidensii qabaachuu yookaan immoo ofitti amanamummaa qabaachuu akka isheerraa waa guddaa barattan abdii guutuudha kan nuti qabnu. Egaa asuma irratti qophii illee keenya golamneetii jirra. Kan isin faana ture ani ayyaantu tulluutii gama ogeessa kaameraatiin naatina ilboonjaan nufaana ture. Qophiileen FIB kabroonitti fufu ana waliin torban olitti deebina. Ayyaana gaarii.